Nagaanii faraarri jaalalli waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Obboloota koo jaalatamoodhaa fi kabajamoo bakka garaagaraatti kan argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii fayyartu miti. As nagaa kun jira gooftaadhaaf galanni haa ta'u. Baga jiraattanii baga eeggamtanii ammallee araarri fayyaanni waaqayyoo mana keessaniif jireenya keessaniif bara keessaniif dachaa darbii haa baay'atu isiniin jechuutiin barbaada. Har'a mata duree gaabduu qabadhee gara kan dhufee jira jechuudha. Innis immoo mata duree obsa jedhudha. Rakkinoonni garaagaraa haala kam keessatti iyyuu gara jireenya keenyaa gaafa dhufanii kan ittiin ofirraatii ittisuu dandeenyu yookaas immoo kan ittiin rakkina keenya damdamachuu dandeenyudha obsi. Obsi kun furtuudha. Obsi kun meeshaa ittiin rakkina ofirraatii ittisanidha. Obsi kun jireenya nama hundumaa keessa jira. Mana nama hundumaa keessa jira. Garuu namoonni gatii obsa kanaa beekanii fi gatii obsa kanaa hin beekne jiru jechuudha. Yeroo akkas jedhu namoota obsuu danda'anii fi namoota obsuu hin dandeenye jiru jecha. Namoonni obsuu hin dandeenye mana isaanii keessatti walii galuu hin danda'anii. Hiriyoota isaanii biratti bakka hojii isaaniitti nama wajjiniin walii galuun baay'ee isaanitti ulfaatu jechuudha. Sababiin isaa obsuu hin danda'anii, obsa hin qabanii waan ta'eef miidhaa garaagaraa illee namarraa illee geessisuu danda'u. Akkasumallee namoonni obsuu hin dandeenye lubbuu isaanii illee miidhaa geessisuu danda'u. Mana jiraatan keessatti nagaa hin qabanii, bakka deemanitti obsuu sababii hin dandeenyee fi waanuma xiqqoo ishee aaru waan ta'eef waanuma xiqqootti ariifatu waan ta'eef nagaa hin qabani jechuudha. Of dhiphisu of jeequ jechuudha. Sababiin isaa sababa obsuu hin dandeenyeef jechuudha. Namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti obsuu qaba. Obsa qabaachuu qaba. Rakkina isaa damdamachuu qaba jechuudha. Namoonni obsuu hin dandeenye immoo miidhaa garaagaraa keessa galuu danda'u jechuudha. Namoonni obsuu danda'anii maatii isaanii wajjin walii galuu, lafa hojii isaaniitti walii galuu, rakkinni kamiyyuu hanga barbaade yoo isaanitti ulfaate gara jireenya isaanii dhufanii sababii obsuu danda'aniif, sababii rakkina sana damdamachuu danda'anii fi gaafa gara alaabaa yookaas gara hiriyoota isaanii lafa hojii isaanii gaafa deemanii rakkina isaanii sana obsanii fuula ifaatiin hiriyoota isaanii wajjin nagaatti jiraatu, lafa hojii isaaniitti nagaa jiraatu, maatii isaanii keessatti nagaatti jiraatu jechuudha. Sababiin isaa rakkina isaanii sana akka bakka waan yoo keessa isaaniitti isaan dhukkubellee yoo keessa isaaniitti dhaga'amellee akka nama homaa ittiin fakkaanne akka nama waan tokko ta'ee hin jirreetti nagaa qabu jecha nagaatti jiraatu namoota wajjin rileeshinii ga'aa qabu. Kallattii deeman hundumaatti obsa waan qabanii fi waan isaaniitti dhufu hundumaa damdamachuu danda'u jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti mana jiraatu keessatti bakka jiraatutti biyya jiraatu keessatti namni kamiyyuu obsa qabaachuu qaba jechuudha. Gatii obsaa kana beekuu qaba jechuudha. Namoonni gatii obsaa hin beekne bakka garaagaraatti miidhama garaagaraa keessa galaa oolu. Ofii isaaniillee hiriyoota isaaniillee ofii isaanii miidhamanii ka'anii namallee miidhuu barbaadu jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu obsuu qaba jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa yoo fudhannee ilaalle ijoo baay'ee obsaa haati manaasaa sababa obsa hin qabnee fi maal jettiin waaqayyoon arrabsiiti du'eessi achitti raammoofteetta si'achi qabeenyi kee dhumeera, ijoolleen kee dhumaniiru, horiin kee si harkaa dhumeera, si'achi maaliif obsita waaqayyoon arrabsii du'eetta. Isheen sababii obsa hin qabnee fi gorsa kana laatteef jechuudha. Garuu Iyyoob immoo sababuma obsa qabuuf achuma keessa rakkinuma isaa sana keessa taa'ee isa raama'ee jiru sana keessa taa'eetu waaqayyo gaariidha waan ta'eef isa gaariis waaqayyo harkaa fudhanne isa amaas waaqayyo harkaa fudhachuu hin dinnaare. Sababiin isaa obsa qaba jechuudha. Waaqayyo waan gaarii akka godhu waan beekuuf jechuudha. Namni obsa qabu waan gara fuulduraatti ta'ullee hin beeka, kaayyoo isaa hin beeka, galma isaa hin beeka jechuudha. Kanaaf jireenya keessan keessatti yeroo hundumaa obsa qabaachuu qabdu. Namoonni obsuu hin dandeenye nama hiriyoota keessan
nama obsuu danda'utti gaafa siqxanii amala nama sanaa fudhachaa deemtu. Namni suni obsuu danda'amoo obsuu hin danda'u. Fakkeenyaaf ani hiriyyaan koo tokko obsuu dandeessi yoo ta'e ani immoo obsuu hin danda'u yoon ta'e hiriyaa koo sanatti gaafani wajjin haasa'aa deemu gaafa jireenya ishee ilaalaa deemu irraatii barachaa deema jechuudha. Wanta duraan obsuu hin dandeenye wanta dhiisuu hin dandeenye illee dhiisuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti obsa qabaachuun barbaachisaadha. Maaliif nagaatti jiraachuu fi boqonnaa argachuudhaaf nama wajjin walii galuudhaaf bakka wanta gara fuulduraatti jireenya isaa abdiif qopheessuuf illee namni tokko obsa qabaachuu qaba. Namni obsa hin qabne bakka waanuma waan isa har'a isa miidhamne sun har'a isa irra ga'ee fi jireenyi biraan illee waan hin jirre isatti fakkaachuu danda'a. Kaayyoo biraan illee abdiin tokko illee waan hin jirre isatti fakkaachuu danda'a. Sababiin isaa obsa hin qabu waan ta'eef obsa fixatee waan ta'eef bakka waanuma abdiin hin jirre waanuma miidhamni sun irra darbuu hin dandeenyetti fakkaachuu danda'a. Sababiin isaa sababa obsa hin qabaanneef. Namni obsa qabu immoo waan hundumaa damdamatee keessa gaafa darbe wanta guddaa hojjechuu danda'a. Bakka wanta garaagaraa keessatti jireenya isaa bakka firii godhe gaafa jiraatu namni obse waan isaaf hin mijanne tokko illee hin jiru jechaadha. Kanaaf namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti obsa qabaachuun barbaachisaadha. Mana jiraatu keessatti obsa qabaachuun barbaachisaadha. Haala kam keessatti iyyuu namni obsa hin qabne miidhamaadha. Namni obsa qabu gatii obsa sababii beekuu fi inni nama gatii jabeessadha jechuudha. Yookaas immoo nama bu'aa qabeessa ta'a jechuudha namni obsa qabu. Kalleetti jiraannu kam keessatti iyyuu ofitti amanamummaa qabaannaan bakka obsuun hin danda'ama. Haala kam keessatti jabaannee dhaabbannaan abdii gaafa godhannu obsa qabaachuu qabna jechuudha. Wanta tokko gaafa karoorsinu wanta tokko gaafa yaannu akka obsuu dandeenyus of amansiisuu qabna jechuudha. Obsuu hin dandeenyu taanaanii yoo kaayyeessineyyuu yoo wanta tokko gaafa yaanneyyuu wanti nu yaanne suni sababa nu obsuu hin dandeenyeef nu jalaa fail ta'uu danda'a jechuudha. Gaafa obsa qabaanne immoo obsa keenya sana keessatti ilaalaa kaayyoo keenya karoora keenya mul'ata keenya ilaalaa bakka galma keenyaa ga'uu dandeenya. Namni obsa hin qabne kaayyoo yoo kaayyeesse waan barbaade yoo yaadeyyuu obsa hin qabu taanaan galma ga'uun baay'ee ulfaataa jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu kaayyoo isaa keessatti hojii isaa keessatti biyya jiraatu keessatti duraanii amala obsuu hin qabu yoo ta'e obsuu danda'u qaba. Haala kam keessatti rakkina kam keessatti iyyuu of amansiisee rakkina isaa itti dhufu damdamatee obsa ofitti horuu qaba. Kanaaf iyyuu namni kamiyyuu obsee jireenya isaa gara fuulduraatti butuu hin danda'a. Namoonni duraan obsa hin qabne illee obsa horachuun hin danda'ama. Namoonni obsa qaban immoo gaafa haalli kam keessatti rakkinni kamiyyuu akkam ulfaata gaafa isaanitti dhufeyyuu obsa isaanii keessatti obsa dabalataa qabaatu malee miidhamaa hin ta'ani namoonni obsa qabanii. Namoonni obsa hin qabne gaafa obsa dhaban hin miidhamu. Sammuun isaanii xiinsammuun isaanii miidhamaa deema. Jireenyi isaanii, ikoonomiin isaanii, namummaan isaaniitti illee baay'ee miidhamaa dhufu jechuudha. Kanaaf namoonni obsuu hin dandeenye yoo jiraatan hiriyoota obsuu danda'an hiriyoota keessan namoota isin gorsan gorsa isaanii fudhachuu qabdu. Fakkeenyummaa nama isinii ta'anii waan gaariidhaaf namarraa barachuun badaa miti jechuudha. Gaariidha. Waan hamminaa fi waan hamaa namarraa baruutu gaarii miti malee waan gaarii namarraa baruun waan gaarii namarraa barachuun waan gaarii namarraa fudhachuun gaariidha jechuudha. Nama obsurraa obsa fudhachuun hin danda'ama. Obsuun hin danda'ama jechuudha. Isa kanaaf namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti obsa qabaachuu qaba. Isiniin jedha gooftaan isin haa eebbisu.